إن شاء الله كأرجع متشون تاني متشون هنجنا نجامنه يا رب جيش إيجا كمان ما نهرد فادا يصير شو بربادي دي تكسي تجاي دكتور فرماتي مبروك 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 أرى ماتي خيسا خيتي تبلمو خيتي باي تكان سيف جمدة ما هرد فتوني أجمع شو خيسا مالي نوبس تمه ما بفهمين إبسودن ده سنة رقم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتو تعبيدا وتو تخيا الرجو يانغا غويا غمچوتي غمچو دافين ديما جرا الر امان تناتي قدره سكندي مراسه دره مستر جوادين مسيجينا بريسه الر فرماته في جولين جوادي جي سانون دينو كول كنا مني جران امان تننا هيمي غمچو سنين خرساني بكاي سان تول كنا مدافو ولار كود اف جيران سنتي نامي مسيجي دانغا بكتو كهريفاتي نايمي ديما جرا gammanne baga gammadani doktor furmaateen karamana jolle isiti maatisi mana isiti deebitee jirti arra guyyaanga gammachuudha gaabo waana feeska buni sibra daken isiniif ma sanumaafuu gamanumaan hordofaadhaan isiniin jechuu barbaada deemaatiin jira karaa isaaniitiin deema ammai kanaafuu mee isin akkam jettan gammadanii silaa isin gammanne meenatti himaame akka gammadanii fi kan gammadina hangama xiyyaan gammachuu laal operation isi raawwatteet arra karamana galaa jirti gaayidi inshallah gaabo gammachuudhaan isiniin jaarrawaan bira haasoo bira takkan barbaadina arra haasoo khiyya haasoo gammachuuti gammachuudha doktor furmaatee operation raawwatteet arra karamana galaa jirti arra jolle wajjin bilisee sabaa Aisha jawaade wal kunna mani jira anis tiqqoboota dhaqeen isii biratti isiniif arkama gamanumaan nu hordofaa deemaatiin jira karaa isaaniiti arragaa gammachuu keessa waan hin haasa'u hunda wallaaleetiin jira jechuudha tanaan isiniin jechuu barbaada eegaa daawwattoota keenya gammannee baga gammaddan mabruuk alf mabruuk jaa operation isii raawwattee osoo balaan takka isirraa hin qunnamin isinis arra karaa maatii deebuun isii waan baay'ee nama gammachiisu hin gammanne isin mee arraan gammade gaa'oo isin gammaduu baattanii isinumaa dubbeeqa waan isin irraa irratees ni himtan gaanii dubbattanii fomentuma jala kakkeessaniiti hunda isaaniitu dawaa isaanii qaqqabbaneessite waagaa isaanii kakkanniteefiti hawaan badanaa soonii ammaan booda ta'anii dhadhaadachuu jiraniimi aadaadatanii rakkoon qabu aadaatanii isiin waan dalayte operation isii gaggeessite waagaa isaanii qaqqabbaneessite zakkoos kimiyaas firiis arba tabbattee akkasi kunoo kaan khazaana keessa oggu takka majaarii keessa oggu takka mana namaa jala kunoo asii carqii san keessa deemtee bakka inni itti gartee sila sharaa hidhatee mana namaa jala irraa ariyaa jiran san gartee bakka sanillee dhayitee akka carraa ta'ee zakkoon isa chiggalee hojii isa chiggaluudhaaf bas bakka seenu dhabe dhayitee gaa'oo jalachillee jalaa nafne mucaa saboo intaltii bakkuma nuti seenu hunda akkamitti kana seenuu dandeessa kaameraan nurratti hidhaa jira jeniif shakkanii bakka sanii hanga baafatan takka bakkuma sanuu dhayitee sharuma isaanii san keessaa haa ta'e akkuma isin laaltanii agartan saniif viidiyoo irraa martee lubbuu bakka hin dhaban gaa bakka seenan akkasi gaa lubbuu bakka hin dhabanii sharuma isaan gartee hidhatanii keessa taa'an sanuu dhayiteeti keessa teessee viidiyoo irraa martee gadhiiftee mee isa haaseenuudhaan gaa lubbuun dhuftee fi akkasi wal habaabsitee turte gaa doktor furmaateen tiyyaa qaaliin namaa gootittiini bagarraa dalayte bakka qabatan bakka seenan bakka dhaabbatan bakka miilmaan hojjetan dhabanii lubbuun itti dhuftee turte beekadhu jara ammoo garuu osoo isiin isin midhamin jarri akka marii isaanii arkaa jirutti bikka falfala isaanii sanii dacha'uudhaaf wanti isaan duraan dalagatan nu jalaa dulloomte janiiti gaa haareeffachuudhaaf marii godhaa jiranii waan ta'eef osoo isii alatti harkatanii rakkoon irra hin gahin arraan tana ijoollee jawaadeetii fi jawaadeettis bilbiltee ijoollee yaadeetiin jira ijoolleen qunnamuu fadhaa jettee bakka itti ol dhufanis hossaftee fi jaraan wal arkuun isii hara maatiidhaa deebi'uun isii waan baay'ee nama gammachiisaati maaliif yoo kayyattan taate an wanni sodaachuu jiru duraanis hanga fedheewu yoo ta'e jarri kun waan taane fayyadamaa waan jiran wanni isaan fayyadamaa jiran waan fokkottuu waan taateef waan san fayyadamanii isii tana miidhuu ni danda'an
osoo isin quban qabne yoo harka seentu taate ni miidhamti ture. Inni fatina gaakara mana isaaniitis deemaatiin jira gun isaan bira gees. Yaani viidiyoo isinii fi waraabaa isaan biraas ni dhaqa gammachuu teenya simannaan keenya simannaa Dr. Furmaateetis maal akka ta'e nu hordoftanii. Kanaaf hinga nuuni fatina isin jechuu barbaadaa jechuudha. Egaa akkumaan isiniin jetti har'a isaaniitiin deemaatiin jira. Oguun isaan bira gahee simannaa isiitii fi wanta hunda achi isaanii wajjin oguu isiidhaan wal qunnamne booda wanta hundaa'u kan isin biraan geenyu ta'a. Gammachuun keenyaas maal akka fakkaatu gabanumaan nu hordofaa isiniin jechuu barbaadeeti. Inshaallah har'a gammachuun teenya gammachuu hangana hin jaamne yoo rabbi jee inshaallah torbee lama booda yeroo jalqabaatiif har'aan tan adde Furmaateen maatii keessa deebitee torbee lama keessa har'aan tan jechuudha. Torbee lama wayi yeroo gabaabduun hin taane torbee lama jechuudha wayi safaaxaadha boo. Torbee lama keessatti maaltu hojjetamu hundaa isiinoo maal hojjette torbaan lamaan kana keessa maal hojjette injifannoo gosa meeqatti galmeessite injifannoo cucululuqa waan jedhu laalla. Egaa gamanumaan hordofaadhaa isiniin jechuu barbaadeeti. Takkisiiti gaa'ii Dr. Furmaatee mabruuk har'a kara maatii keessa keetiif dabalamuu keetiif baay'ee takkaan siif gammadee. Mee hordoftoonni gammachuu keessan maaliin nu ibsitamme? Mee bifa kamiin ibsuu dandeessan har'a gammachuun keessan? Kunoo deemaa jira caalaan. Na yaamanii awwa ijoolleen Arabaatis kunoo asii gammachuu teenya kana quba qabdiin sa'aatii xumaashatumu jirti. Ilaa hangaan isii bira gahutti viidiyoo isiniif waraabaatiin deemaa jira. Ogguun isii bira gees gaa taatee achi simannaa maal akka fakkaatu maal akka qophiin jiru waa hundaa'u kanuma hordofsan tahaa. Inshaallah gaayitii kan isin biraan geenyu tahaa. Caalaanis kunoo kana fakkaata bifa kanaan itti isinii deemaa jira. Dr. Furmaatee biratti gammachuu keenyaas isiniif qooduudhaaf isinilleen akka gammaddan gammachuun keenya gammachuu keessan akka ta'e isiniif ibsuufiin viidiyoo kana gammachuu kana isiniif maraa deemu jira. Nuuni fatinaa nu eegaa gamanumaan isinilleen nu hordofaadhaan isiniin jechuu barbaadaa jechuudha. Eegaa isiniif qonna nuti isinis gammachuu keenya nu wajjin qooddadhaadha. Rakkoo takka malee osoo qeensi takka irraan cabin osoo akkanatti hin qorrooxamin nagayaan karaa manaa deebi'uun isii waan baay'ee nama gammachiisu waan ta'eef hangaan isii bira gahee isii fi maatii isiitiif jawaadee faadhaa wajjinis waliin ga'a isiniif dhiyaannutti kanumaan gamanumaan nu hordofaadhaan nu jalaan hafinaadha isin jechuu barbaada. Anilleen dhaamsa kiyya gamanumaanuu kanuma fakkaata. Gammadaa gammachuu keessan ibsa koomentii jalattis. Gammachuu keessan mee akkatti isin ibsitan laayikiidhaan maaliin koomentii jalatti yaada kaayuudhaan isiniin eegaa jechuudha. Kanaan isin jechuu barbaada daawwattoota keenya galatoomaadha. Baga gammaddan boorra asiin achi goraan saa kanaa kan asiin dhiyoodha. Okay? Kana fakkaanna. Hifadheewu hangumaan isii san biraa'u gahuu hifadhee hangumaan mana san dhaquu gartee isiidhaan wal qunnamnuu hifadheen siin jee maaliif karaan dheerate maaliif akka ta'e hin beekne. Har'a ammaas gammachuu keessaan miilaan hin deemu jira makiinaan irra hin korree miilaan hin dhaqaboo ispoortiidhaa si keessai maaliif guyyaa gammachuu waan ta'eef isiinuu miilaan deemtee nama sakattaatee akkasitti kaa'oo injifannoo cululuqaa meeqaan ta'u kana galmeessite. Anis akkasittiin miilaan deemee itti dhaquu qabaarra. Miilaan. Hojii na bira taata. Intalti ableetan dhiira qabrii qotattee teessee na eegu jirti moo maaliif rakkoon isiitu? Akkata dhageessanii? Ani inumaa waan biraa bira kuttee juwaadeen gumaadhaan itti diramee gumaa dhiiga kiyyaati juwaadee naa fidaayee. Dhaarstami faana raaci qabi. Naa fidaayee itti juwaadeen haana wallaata. Lama deebite. Zakko illanati si juwaadee kanaaf moo kimi ala juwaadee kanne